argamu jibbatu kanaan dura illee hedduu beeka hattuu neeba. Anamo. Ara nama narrabsini tasgabbaa'ii waan taate. Kan hundi Bira jiramte. Sa'idoodha. Ara kun Sa'idoo miti kun hattuudha. Hattuu onni namaa meeqa hattu. Rozaana Sa'idiin ollaalte. Sa'idoo mitati. Kam summii dhuudeen nuuf dhuude. Ani Sumayyaadhaan jedhee Sumayyaarra jaalaltee qabdee Sumayyaaf jecha summii san guutuu dhuge. Sa'idoodhaaf dhugaadha. Sa'idiin beektu. Hin beekon takka harka hin beekon. Sa'idoo moo? Hin beekon. Isaa akkanii dhufee duraan beekon. Hayi. Inni bicha kana waan manaa ba'uu loonatti dhufe na fakkaate. Ankaraa isuma sodaadhaa'u. Kalas abboo qorichi kan taane godhe ka. Baara qorichi wanta kana godhani. Manatti illee akkas taate moo yeroo argitu qofa. Sifaa irriba keessaa fa'aa akkana bareedee argate. Yeroo argitu qofa moo? Yeroo argitu qofa moo? Viidiyoo raabbatee. Ana hadda malee manaa ba'uu yaa tokko argama argee yoo beekon Sumayyaa irriba keessaa gisee raftu. Hawwisi billahi. Sumayyaa kana godhataa bulti. An Sa'idoo beeku Sumayyaa waa malee Sa'idoo isa beeka takka argee yoo beekon jireenya kee keessatti Sa'idoo mayyuu beeku yoon. Inni eessa argitee hin beektu? An ammallee arguun barbaadu badee haadha hawwisi billahi. Sa'idoo dirqama nama sheekaa bira geesse waan. Ani sheekallee barbaadu sallee barbaadu. Yaa jecha malee. Dikkishuma si adabalan goota dikkishuma si yaaddu. Naaf jecha summii dhugaa eessa si beeka summii jecha summii dhugaan. Anan beektu. Eessa si beekan hadda mana sana kana guyyaa takka bicha manaa baawwan dhuftu ni fakkaata. Sanuu zaahiraa miti. Ammayyuu waatu. Manaaban akkamte. Lakin mana rambaasinan. Saada qabi dirqii. Hin barbaadu na rambaasinan. Qabi saada. Na rambaasinan. Saada qabi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtaniin nageenya si wajjin haa jiraatu jecha. Har'a deebi'ee dhufee jira. Rakkoo cimaa uumamee, rakkoo guddaa uumamee. Rakkoon kunis maali yookaan jettan taate Rozan rakkoo godhatee jechuudha. Rakkoon kunis maali? Saadatu iyyuu naa bilulee. Rozan sirriin jirtu yeroo ani itti lullee Rozan na jalaan kaastu. Akkuma argitanii akkuma hordoftoonni koomentii jalatti jedhuu fi karaa keessatti illee namni dhufee naa himetti. Gaafa Sumayyaan guyyaa duraan arganii garaa qaqqabdee garaa waan waa nyaachiste garattis waa nyaachistee jirti. Ammallee immoo deebistee morma isiit irratti habilii mormaa jechuudha kan birrii mormaa kennaa itti isiin fiddee kenniteef san irratti waa gootee jirti. Akka atii fi Rozan waliin jaalan akka Rozan si jibbitu ka godhu waan san si goote malee keeriif nagaaf hin dhufne jechaa jiran hordoftoonnis namoonni hedduu ani immoo kanarra kaadheetu laallee maaliif Sumayyaan sharri akkanaan qabdi waan akkanaa ni goote dheetu hiyyaanni jechuudha. Hin laallee jechuudha. Kanaafuu isii waan akkanaatu Sumayyaan ni goote dhee namanu. Yoo dhugaan Sumayyaan waan akkasii gootee jiraatte akkuma hordoftoonni jedhan san yoo dhugaan Sumayyaan rakkoo akkanaa irratti uumtee akka anaaf isii akka waliin jaaranne akka nu jibbitu gootee jiraatte dogongora guddaadha. Ani garuu Sumayyaan akkas ni gootee illee yaadu hedduu waan fokkataadha jechuudha yoo akkas gootee jiraatte. An akkas illee ni gootee yaadu garuu mee amma saadaan akkanatti himtetti yeroo maatiitti bilbiltu lakkoofsuma kan kee yoo argitu iyyuu diimaa dhofte coofti yoo maqaa Sa'idoo jedhee itti kaasu iyyuu akka tokko sii goggodhaa naan jette. Kanaaf akkuma uummannu jedhe san dhibee eegale moo maali? Waan dhugamaan waan san itti goote moo akka naa galuu dide? Isin ajaa'ibsaadhaan gaddamoo gift registeetii dhaqeet expo'ee dhiyeessanii turanii mucaa amartii aanaa itti godhu viidiyoo gubbarra tamniilarra kaa'ee akkasitti viidiyoo gadhiisee achitti affeerraa sagantaa diskaawuntii manaa naannoo miliyoona 3 gurgurtaa manaa naannoo miliyoona 15 sanirra naannoo miliyoona 3 hir'isanitti achumaan hordoftootaf beeksisuuf viidiyoo san waraabe jechuudhaan sagantaa sanarra dhiyaadhee ture viidiyoo san isin waraabe diskaawuntiin guddaa waan jiruuf jechuudha. Hordoftoota kiyyallee nama barbaadaniif haadha qabu jedheetiniin san waraabe. Mucaan immoo wajjin turre bareedduu eeti akka tasaa ta'etti tan achi keessaa gurgurtu jechuudha tan ibsanaaf goote isiin sun bareedduu waan taateef Sumayyaan shakkitee hagasuma fiigaa dhayte jechuudha. Inda guyyaatti turte jechuudha viidiyoo duraat irratti. Isin ajaa'ibsaa fiigaa dhayte jechuudha. Maaliif anaa tamneela gubbarratti mucaa amartiitti godhu argite inni soba viidiyoo waa'ee beeksisaatiif haasoo osoo hin ta'in dhugamaan mucaa san fuudheetiniin malee ni soba jettee akkasii addee jechuudha isin. Uumaan fuudhee seetetti jala fiidee jechuudha. Ani Sumayyaa yeroo fiigaa dhuftu Rozan bareeddullee waan taateef ammallee immoo amala isiitti akka an duraan beekutti dubartii isii wal beekan akka fuudhuun barbaaddu dubartii ani fuudhe jedhee jala deemu guutuu
jara deemtee tumu yookaan immoo akkuma jedhan dheetee jaarsa kiyya jettee wanti jechuudha. Mucoo dheetee kaameeraa duubatti waa hedduu jechuu ni dandeetti. Jaarsa kiyya addaan hin baane ani itti deebi'a maal jetteet shakkitee sodaattee fa'a wanti jechuu dandeetti. Homaa ajaa'ibaati garuu Roozaan akka tokko ta'aa jirti maqaan keetu dhageettu naan jettee akka takka godhaa jira jettee jechuudha Saadan. Kanaaf mee amma Saadaaf Roozallee waame Roozan osoo hin beekin Saadan dhoysii malumaan fidi jedheeni oomamee waan isin taate ilaallaa jechuudha kame dhugamaan akka uummannu jedhu san urgagaaf saniiti ani ibsiin qaamaan wal nagarree dhugamaan akka uummanni jedhu san argaa kiyya jibbiti moo ni sobdi moo Saadan hin beeku meeka wal jirra akkuma hordoftoonni jedhan san taate dubbiin yoon argitu na dheestiin irraa fagaatti na jibbiti moo maali kan jedhu wajjin kan laallu ta'a. Mee hanga dhumaan wajjin tura isin jedha. Waamee jira Saadan malumaan eegaasas geette qabeetiin hin gaafachuu yaala. Ooma isin taatu jechuudha. Dhufaa jiran hin jiru. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Alaikum salam Saidoo. Akkam dhufte? Nagaame. Nagaame. Taate mana naanu. Maal ta'e isin jee? Maana dubbisne. Yeroo si biluun jalan kaas. Dubbisuun barbaadu moo kaasuu dhabeewu dirqama? Yeroo si biluun jalan kaas. Ara maal ta'e isin jee? Waan ta'e isin jee? Maana beektu? Ate inni ni qara Sumayyaa dha moo Saidoo? Ani Sumayyaa ni badde bar Sumayyaa zamuuni kan. an Saidii barmaan taate. Ara ante Sumayyaa dhaati. Saidoo dha maal taate mixutti ribaa kaate? Sumayyaa leemin maaliif na dawalu dhabde Sumayyaan dhufaa ture sira. Diraamaa irra dalagu jirta moo maali? Diraamaa maal sirra dalagu jira? Kootu amma dubbiin isina salaameen. Ani si salaamoon. Maaliif? Hin barbaadu. Saidoo dha ba? Koon na salaamaan Ara taate. hin barbaadu. Koon na mara Hin yaa. barbaadu maaliif si marama? Maaliif si marama? Hin maramu. Sababbiin homaa. Sababbiin maal inni bakka si marama? Ati maal afidde maal jettee na fidde? Duraan si jaaladha na footu malee jedhaati kasumii dhugaa ture barsi. Asiif summiin dhuynen. Ani siisa hin beeku yuusaa yoom summii dhugee beekan. An jaalala Sumayyaa summii na obaase malee jaalala summii na obaase. Sumayyaa jaalatee. Sumayyaan jaaladhe summii dhugeen. Maal Sumayyaa si fuuti atumaan Ani Sumayyaan jaaladhe summii dhugee sin jaa. Ati maal jettee karaa kana Maqaa Saidoo. Wakii deemna naan jettee Saidoo chaanoon tu saadii damee afu. Araan Saidoo hin jenne Sumayyaa jedhe malee. Araan Sumayyaa hin jenne malee Saidoo hin jenne. maal rakkoon keeti? Eenyu ni qaraati? Eenyu ni? Noon laalta qoy dhugaa. Duraan rifeensi qabdaa misamiyyoo Saidoo amma rifeensi kan kee maal ta'e? Naqqoosu jirta kootu na salaamu. Araan salaamooni. Ara salaam. Wallahi salaamooni. Inti zigi amma Araan bar Saidoo dha. Jeesatu arguun barbaadan anna sitti meen maal jettee Bar karaa kana Saidoo dha Saidoo dha bar Sumayyaa miti abibti maal taate? Tangalle. gattaa hin rimni Rooza maal taate qoy? Na dhagatte dhugaan birrii mormaas waa qabu akkam. Oomuta kan qabu birriiti mormaa baay'ee jaalladha. Saadan sirraa fuutee darbite? Deeffadhee jira. Maaliif deeffatte? Barbaadee argadhee fudhadhee jira. Ofirraan qaba. Kinoo ofirraan qaba Eessaa barbaadu. Koot sirraa baasa. Hin barbaadu. Hin barbaadu hin baasin Sirraa dara. baasa kooti. Maaliif narraa baaftamaa? Maana dheessan. Maaliif narraa baafta? Saidoo dha ishii salaam. Ara kun Saidoo miti. Salaamni bira tarra salaamishi. Saidoo miti bakka. Kana argama jibbatu kanaan durallee hedduu beeka. Hattuu neeba. Anamoo. Inni ara nama narrabsini tasgabbaa'ii maal taate? Kan hundi Eebii dabar Saidoo dha. Ara kun Saidoo miti kun hattuudha. Hattuu. Hattuu onni namaa meeqa hattu. Roozaana Saidii noon laalte? Saidoo mitati. Summii dhudee nuuf dhude. Ani Sumayyaadhaan jedhee Sumayyaarraa jaalaltee qabdee Sumayyaaf jecha summii san guutuu dhuge. Saidoodhaaf dhugaadha. Saidii hin beektu? Hin beekon takka harka hin beekon. Saidoo moo? Hin beekon. Isaa akkanii dhufee duraan beekon. Haay. Inni bicha kana waan manaa baa'uu natti dhufe na fakkaate. An karaa isin sodaadhaa'u. Kalas abboo qorichi kan taane godhe ka. Baara qorichi wanta kana godhe. Manatti illee akkas taate moo yeroo na argitu qofa? Irriba keessaa fa'aa kana bareedee argate. Yeroo na argitu qofa moo? Yeroo na argitu qofa moo? Viidiyoo raabbatee. Ana hadda malee manaa baa'uu yaa tokko arge malee argee hin beekon. Irriba keessaa gisee raftu. Hawuusi billaahi. Sumayyaa Saidoo kana godhataa bulti. An Saidoon beeku Sumayyaa waa malee Saidoo isa beeka takka argee hin beekon jireenya kee keessatti Saidoo mayyuu hin beeku yoon. Inni eessa Saayii argitee hin beektu? An ammallee arguun barbaadu badee haadha hawuusi billaahi. Saidoo dirqama nama sheekaa bira geesse waan. Ani sheekallee barbaadu isallee barbaadu. Awuzu billah sheeni maalini? Isallee barbaadu sheekallee argaan barbaadu. Sheeka bira si geessa? Haaraan barbaadu. Ati eessa na beekana geessita? Eessa qaraati? Eessa qaraati? Ani moo? Asuu. Amma karaa godhi deemu. Mee amma qoosaa dhiisi kottu kottu. Haaraan sitti buusuun barbaadu achuma narra dhaabadde. Maaluma taate qoy? Ooyi si arguu hin Salaama barbaadu. bisaa fuudhi bira hin deemna bakka bira tarraa akka. Salaama maal fuudhi sittuu na fide namicha hin qaraa manaa banna dhufe gaaf tokko argee beekaa jeessa argee yoon beekon. Guyyaa tokko dhufeemi. Manaa baana awuzu billah. Mariaan Zaahirin beeku. Isaan dhufe qara. Saidoo dha Rooziyyee. Haara kun Saidoo miti ganan tuqina Saidoo eessatti beeka. Saidoo Sumayyaa beeka malee Saidoo beekon.
Nambeetu. Simbee koo eessa sibee kan qara. Mee koo takkaan amma dhuyoo nama. Maalis si ammadama. Maal mana na qabdaa si ammaddaan. Konna salaan takkaan amma dhuyoo. Haara salaamu ani. Ma. Haara salaamu. Koo takkaan amma rabe. Inni wayi inni ani salaamu. Anu wayicha sumii dhugaa turte. Siif jecha Sumayyaa dhugaa ture. Sumayyaa dhugaa ture malee siif jecha sumii maaliif dhugama? Maaliif dhiiraa ishee sumii dhugaan dhalaadhaaf sumii dhuga malee? Sumayyaadhaaf jecha sumii dhuga malee siif sumii dhuge? Sumayyaa maaliif dhugde? Hin jaalladhaa Sumayyaa baay'ee jaalladhaani. Isii malee jiraachuu hin danda'u jedhetani isii dhabuurra uf dhaboo jedhee Sumayyaaf jedhee sumii dhuge siif jedhe dhuge. Agartee Sumayyaa jecha sumii dhuge malee siif dhuge? Sumayyaa guyyaarraa laali fatoo isii asirra maxxanfadhee osoo hin laalin ooleen beeku. Mee as kee fotoon sana. Yaaraan barbaadoo si argu nan tuqin harkaanan nan tuqin narraa deeman. Rakkoo maan kee maalati? Rakkoo takkan qabu si rakkoo qabu malee. Akkam gooti saada mucoo. Maal godhe wanta kayyuun gooni. Maal jechuudha kun? Birrii sana achumaan darbitee eega akkana taate maati osoo itti nabaasin? Osoo itti nabaasin natti himtu? An birrii fuudhee darbee jira. Osoo itti nabaasin natti himtu? Nabaasin natti himtu? Rabbi garaa hanga si haa baasu. Maaliif na baasa maa? Maaliif na baasa garaan kee fayyaa qaba kan keessa haa baasu? Roza ana Saidoo. Kan keessa haa baasu kiyya maaliif na baasa maa? Waa hee xoo'ee dhuge seetamoo. Bar Saidoo Saidoo miti akkana nanaatti hin dubbatin. Jesu deemti Saidoo. Raafuun waan kana. Nanaa kana wanta kana barbaadu fuudhuun bakka ani fuudhuun irraa deemanii maashtiisha barbaadu fuudhuun natti narraa deem bakkaan haayi. Dirqamaan Saidoo asii miti ati Sumayyaadhaas hin jee. Manatti beenu. Sumayyaadhaan hin barbaadu. Nu wajjin mana galtaa hin beenu. Barbaadu. Nu wajjin mana galtaa. Galu mana keessan galaa deeman gadal gibaa naante. Lamin hin digibaa. Inni diskii abran beetan. Hin barbaadu አይፈልግም እኔ አንተ ሰውዬው ከየት መጣ? ሂድና ጎንደር ተመለስ አንተ። እኔ አዎ ሂድና ጎንደር ተመለስ። ሚስቴ እኮ ከጎንደር መጣ አዲስ አበባ ነው ያለችው ከአንቺ ጋር ነው ያለችው። የምን የት ስሚ ምንድን ነው ያንቺ ሚስት? ሱመያ ሱመያ የኔ ቆንጆ ናት። አንተ ስላሉን በርባዶ እየተሄድራ ጎረቲ ሮዛ خلاص እኮ ጅራ ሸከ አረነ ዱኩም ና ሸከ ከንፈር ዋም መርመር ጅሩ ከነ ሰራ ባስ ነው ሸከ ብረ ሲገሱ ከ አረ ሸከ ብረ ዳቁም በርባዶ ሸከ ለንጃለዱ ሲመራዩም በሆኒ ሃይ አና ወነ ቤታ እኔን ፈከታ ሲሲቤ ጋተርሳ ሳዳዳት ሃይ አኖ Saidoo ዳር አራ Saidoo miti ana mucha video simbolisu sumina duide ana qorcha nanya te ansi jecha sumin duine bidan nafu di aturte bar anas nafu gafa amarti si gorcha kana ta Sumayya na afutu jede male Sumayya na kam fuudre Sumayya Sumayya jecha male ani yom Saidoo jede sumi duge be kan asra Sumayya jaalladhe Sumayya jede maradhe halkan guyya hirriba dhabe sumi duge qorsa nyaadhe garan kena cirame male si jecha be Sumayya jecha male Dikkish masi ada balangot dikkish masi yattu na abjecha summiru esa sibe ka summi jecha summiru gan ana beetu esa sibe kan hadda mana sibe kan guya takbicha mana ba wana duftin tifakat sanu zahira midi amma yuwat manaban manaban kamte balan manaban nat dufte naqaluf na ajjesu na iciruf nat dufte wan adana iciruf nat dufte bekal leba hawa kanat tu silalu na hatu demta hatu yin tifakata Saidoo dabar Saidoo mana dabar ijisa argum barbadon oy auzu billah ara kun Saidoo miti ne Saidoo wallahi Saidoo us situ kara kara na fide us Saidoo dabar Saidoo me namara me ne immaramu Saidoo immaramu na ragodan abo roza namara bitakati ati bofo etu namaramu de mamo na manna maramu de ma bofo kisna tu finit maramu nama bar Saidoo da ti marami barbadu Saidoo ko namara barbadu yadar maramu roza manta Roza bar Saidoo da manta de Saidoo miti kun Saidoo da mara Saidoo miti fudu insun mara kon ke koet nalali me morgol jiru kana sirra basa slalum Saidoo da bar Saidoo miti kun Saidoo ijuma kesa nalali hilal lalu juga sedih selalu hilal mal tati ko rakko ke malat hara rakko takkan gabu bakkan hay me ko nasig hara siku sitti bakkan selalu mormor jiru kana sirra barbadu man rabasta ufrabasa warbadet man rabasta man rargide sirra jirawan harkano maqaqabatta al qabato kano qabade hay man rabasta ufrabasa warbadde hay atu fatana raya warbadde fat sin jennan ka mormor jiru kana sirra basa ide in barbadu bakka Saidoo qabi dirki da rakutika in barbadu tikkin lem fedo rakutika qabi fodon nara godan inde ma wambo na dur na jalla de maru na fakata nara bodon ko i barbadi mi mata do ine jesna kana bo male kun na mami bade Saidoo da bar kun ana barroza la Saidoo miti ko mum ko i barbadi me Saidoo da bar abi da kawo ina barbadi la Saidoo bade na yati sada na rakabi na yati na rakabi na ya chuti ma Saidoo da bar benen sana seta ma Saidoo da bar na ya chuti Saidoo miti benen sana seta miti na ya chuti ma na ya chuti ma sada na ya chuti ma da kawo i barbadi na jesna
ولا ويهجروا سيدو دابر خلاص مچو متجرو تجرا وني اوردتوني كومنت رتجرا نغوتون توكمت وندم نادي وان سيدو نجنينو ديمتوت ها نجنينو ديمت مالش تشرين سنجنينو كم سي كون نمبر تكايتي مرام تسرا غلابر خلاص دركين كبر بس نمبر جور كنا نقدر كده نمبر بادون ما انا راباستا راباسا ولي راباسا بربادر نمبر بادون ما ولي راباسا وما ولي راباسا روزا انا وامني لي يو نوامت لا كوينا وغداو نوامن ميكا كبي دركين مرمر بس ارن رامباسنا انك دركيدان هاي فرا ولي راباسا بربادن في عايزو نمبر باجي سجدي كان انت كده تسداد لكن من رامباسنا ساده كبي دركين نمبر بادون رامباسنا كبي ساده رامباسنا ساده كبي وسن ستي زاري ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ